Akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota deebii miidiyaa har'a magaalaa Amboo keessatti argamna. Egaa yeroo magaalaa Amboo keessatti argamnu akkasumas immoo jala bultii guyyaa ayyaana bara 2015tti ce'uuf himuu jirutti argamna. Kanaafuu har'a haala gabaa magaalaan Amboo keessa jirtu isin daawwachiisna nu hordofaa. Gabaan guddaan magaalaa Amboo keessatti beekamu gabaa Araadaa jedhama. Egaa amma gara ganamaa irra waan ta'eef namoonni gara gabaatti imalaa jiru jechaadha. Namoonni baay'een gara gabaa deemaa jiru. Wantoota gabaa keessa jiru guutummaa guutuutti isin hubachiisna jechaadha. Qaala'insa jireenyaa amma jirurree wajjin wal bukkee qabne haala gabaa magaalaa Amboo keessaa isin hubachiisna. Ammallee nu hordofaa. Diska kok isi tasgabba itu di sini bisa Pak. Malta is birri kan ada mucana kok hadi birri mari dah tiga enam salu Hah? Mau aku kawan itu orang banjir. Masih dikasih sinusi warab alan. Sinusi warab mana kau dari? Mana Malte? Mereka tu wali kali bakal gurte. Gurte tidak orang mati. Lama dubat. Gratis. Ini temo ya machine. Game pada dah apa? Laki tu. Birri ke 50 det. Birri ke 50 det. Ahora bukan. Meka di basa desa cara toko situ. Oke, mana fidani mau artistan itu? Sih, mana sangat mah. Mas bina dah banyak tu suka. Egaa dhaggeeffattoota keenya kunoo namoonni lukkuullee bitanii zayitillee faana bitachuudhaan zayitii bakka gabaa lukkuutti arginee jirra. Akkasumas illee baay'inaan magaalaa Amboo keessatti lukkuun baay'inaan galaa jirti jechuudha sababa ayyaanaaf kan kaate. Duraan dursee bagattiin si ga'e sin jedha maqaan keenya jedhama. Mulumoo isaan jedhama. Ati lukkuu goromtii yookiin immoo hawwaan kan taate qabattee jirta. Gatiin isaanii meeqa lukkuun kun? Gatiin isaanii 4. 400 jechaadha. Mee ati haala gabaa akkamittiin ilaalta? Haalli gabaa baranaa maal fakkaata? Haalli gabaa baranaa baay'ee bareedaadha. Lukkuu kana ati bittee fiddee moo manumatti horsiiste? Nan nagada. Ati bittee fiddee jechuudha. Waan irraa buufattu yookiin immoo waa irraa argattu fakkaata haala gabaa naa ilaaltu? Niin argamasi gidduma galeessadha. Ayyaana gaarii.
Eshi duraan dursee bagattiin si ga'e sin jenna. Egaa yeroo handaaqoo bitu si argine mee gabaan handaaqoo maal fakkaata? Gabaan handaanqoo irraa baay'ee gaariidha. Amma tokko xiqqoo qaala'insi ol ka'ee jira. Yoo amma tokko maan jedhu har'a baay'isuma jirra hidhee yaada. Handaaqoo kana bittee jirtaati. Mee handaaqoo kana meeqaan bitte? Handaanqoo kana imaamsa 700 hidhanii. Amma immoo 600 kenneefii jennaan didanii amma immoo deebi'ee fudhadhe. 600 bittee jechuudha. Eeyyee 600 nan bitte. Egaa ayyaana gaarii siif haa ta'u galatoom. Ayyee isiniif illee ayyaana gaarii. Haala gabaa lukkuu akkamittiin ilaalta? Gabaa lukkuu nagadachuudhuma. Eshi nagadattee mee gabaa bareen gaddaa jiru bukkee qabdee ilaaltu maal fakkaata? Baay'ee amma guddiidha. Barreen gaddaa fi inni dabana baay'ee wal bira darbe. Ati hin bittee moo hin gurgurte? Ani nan biteem. Hin bittee jira. Kanaan sitti qaala'ee jira. Galatoomii ayyaana gaarii. Eshi. Kee eenyu jedhama? Maqaan koo Daaneel Baraadhaan jedhama. Baga walumaan nu ga'een jedha. Ayyee ulfaadhu gabaa lukkuu keessatti argine mee haala gabaa lukkuu maaliin ilaalta? Haali gabaa lukkuudha baay'ee widdiidha. Isa barreen gaddaarraa baay'ee widdiidha. Indaanqoliin akkuma mul'atan kana indaanqoliin gurguddaa isaanii 750 800 gadaanaadha kan jedhaman immoo 650 baay'ee xiqqoodha kan jedhan immoo amma 550ttidha. Egaa nuyi namoota akkuma namoota warra gurguranirree gaaffii gaafataa turre keessatti namoonni gurguranii gabaan lukkuu gannu alaa kufee isa barreen gaddaarra galmalee gannu alaa kufuudhaan nu miidhaa jira jechaalee turanii warri bitanii gurguran jechuudha. Ati immoo waan bittee jirtu natti fakkaata hin dabalee jetta. Mee ati haala kana isa barreen gaddaa jennaa ol bukkee qabdee ilaaltu haalli gabaa lukkuu sirriimatti ni dabale jettaa? Wal keessa makaadha yoo torbee darbe keessa dabale miila namoon qannasa waan ta'eef wal keessadha malee gisee hundaa qannase gisee hundaa dabalee hin jedhamu waan ta'eef garuu immoo har'a immoo dabalee jiran gabaan lukkuudha. Ayyee ulfaadhu ayyaana gaarii. Duraan dursee baga ittiin sin geessiniin jedha. Gabaa lukkuu keessatti siniin argee mee gabaan lukkuu maal fakkaata? Gabaan lukkuu amma akka haala barreen gaddaatti gadaanaadha inni amma xiqqoo ishii bushaadha. Sini lukkuu hin gurgurtanii moo hin bittani? Nan bite. Osuma bittanii jirtaniyyuu gabaan lukkuu hir'iseera kan ni jettu jechaadha. Gabaan lukkuu otumaan irra deemee silaalee biteera waan ta'eef inni gaariin isaa inni kuma inni barreen gaddaa kumaaf 200 bittu amma gadaanaa ishii 550 650 ni argatta. Barreen gaddaa lukkuun amma kumaatti illee deemee ture jechaadha. Garuu barana hir'iseera yookiin immoo bishaayeera. Har'a bushaayeera. Lukkuun bushaadha. Ayyee ulfaadhaa ayyaana gaarii. Isiniifis ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Dursa bagatti singee jala bultee ayyaana argamna mee gabaa innaa isin handaaqoo bittaniif isin argine haalli gabaa handaaqoo maal fakkaata? Gabaan handaaqoo maddee gaarii fakkaata baranaaf. Isa barreen gaddaa naa ol bukkee qabdanii ilaaltan ni dabale moo ni hir'ise laata? Lakkee homaan daballe baay'een daballe sirri mara jira. Qaala'insi jireenya gabaa lukkuu irratti hin argamne jechuudha yookiin immoo mul'anne jechaadha. Baane baay'een baane amma bushaa sin jedhu widdii sin jedhu likkiinuma jira amma garuu. Bareeduma. Ayyee ayyaana gaarii. Kan keenyu jedhama. Guddisaa Faayisaan jedhama. Ishii guddisaa handaaqoo naa gurgurtu argine dursa handaaqoo kanatti bittee fiddee moo horsiistee fidde? Biteen fide. Egaa erga bittee fiddee mee gabaan handaaqoo maal fakkaata? Gabaan handaanqoo har'a baay'ee gadi bu'aadha. Gadi bu'ee? Akka binnee dhufnetti baay'ee gadi bu'aadha. Ati bittee waan dhufteedhaaf waan irraa argattu sitti fakkaachaa hin jiru jechaadha. Waan tokko yoo abdii kutee hin jira. Abdiin kutii ni gurguratta. Mee haala gabaa qaala'insa isa barreen gaddaa isa baranaa ol bukkee qabdee naa ilaaltu maal fakkaata? Barreen gaddaa baay'ee riiksii ture. Baranaa garuu dabalee jiraan. Erga dabaleeti akkamittiin atis baay'ee ol kaastee waan bitteedhaaf siif baasuu dide moo akkamittiin barreen gaddaa erga riiskii ta'e barana dabalee akkamittiin wal sii madaaluu dide? Haala qilleensaatiidhaan barana amma
Indaanqoliin baay'ee widdiidha. Barreen gaddaa bushaa tureeyya. Kanaaf wal madaalli. Mee handaaqoo tokko fuudhiitti gati isaa nu agarsiisi. Qattaati. 8 800 jechaadha. Ulfaatina illee ni qaba, guddummaa isaa illee ni qaba jechuudha. Isa dhumaa isaati? 7 gurguraman. Isa dhumaa isaa 7 gurgurtaa jechaadha. Bageettiin singee isinii jenna jala bultii ayyaanatti argamna. Akkasumas immoo lukkuu fidattanii jirtu. Mee haalli gabaa lukkuu maal fakkaata? Haalli gabaa lukkuu baranaa baay'ee gadi bu'eera. Nyaanni isaanii baay'ee ol ka'eera. Nuun amma haala gabaa irratti nu hawwaatee hin jiru baay'ee gadi bu'eera waan ta'eef. Kanaaf gabaan duratti yeroo kana waggaa kana amma 1,000 galee ture. Barana waan hundaa keessaa lukkuun baay'ee gadi bu'eera. Innis immoo dhiibbaa kan nurratti taasisee jiru yeroo duraan ji'oota darban keessa dhibeen lukkuu galteetti jedhanii olola nurratti kaasaniit namni fedhii isaatiin amma fudhachaa hin jiru waan ta'eef fudhatanii gabaarra oolchaa hin jiranii warri qalatan illee nu jalaa duutii laata jecha inqulaalis maalis hin nyaatamu jedhanii akka miidiyaadhaan yaada kaasanii turanii yaadichi immoo nuufi mirtii nuti amarrataa jirru kana baay'ee gan nu jalaa buuseera jenneetudha kan komii kaasnuyyuu. Okay. Ammatti lukkuu kana argutti lukkuu baay'inaan kan horsiistee fidee natti fakkaata jechuudha. Jirti kunoo ilmoonni ishiin guddatu warreen guddatanis jiru. Warreen kormoota sadeen gaddan fite. Warreen kunoo buqqaa buusanis fidaan jira. Hojiin keenya kanumadha. Okay. Namoota baay'eeti kan argatanii irrattis argatanii bu'aa irratti argatanii gurgurachaa. Nutis immoo gabaatti isaanuma kanumaadha jiraachaa kan nuti hojjechaa jirru jechuudha. Egaa lukkuu kana horsiistee fiddee akkasumas immoo nyaanni ishee akka qaalii ta'e nutti himtee jirta. Haalli gabaa lukkuu irratti immoo akka inni gadi bu'u nutti himtee jirta jechaadha. Kanumaafuu amma gabaa barana fudhatte haala jireenya irratti jireenyi barana baay'ee qaalaadha. Garuu lukkuu irratti immoo gadi bu'eera jette. Eshi buuphaan meeqaan gurgurtanii buuphaalee ni horsiistaa? Buuphaa muraasni wayii jiru. Buuphaa waggaa kanadha irra horsiisaa jirra. Sababiin nuti buuphaa gadi buusneef buuphaa gargaaramuu hin dandeenye. Sababiin nyaanni isaanii ol ka'ee jiruuf buuphaa gurgurtee nyaata sana argachuu waan hin dandeenyeef sababa sanaatiif buuphaa kan waggaa kanarraa baay'ee gadi buusnee baay'ee oomishaa jirru. Muraasa wayii jiru garuu wal madaalaa hin jiru haalli gabaa fi haalli buuphaa nuti wanneen nuufi nyaanni isaanii ol ka'insiisa. Wal madaalee waan hin jiraanneef baay'ee waan nu tuqaa jiruuf amma caacuutiinuu nu hawwaattaa hin jiru amma haala gabaa irratti yoo baay'ate kaampaanii numti guddaan illee guyyaa guyyaan dabala nyaanni isaanii guyyaa guyyaan dabala baay'ee hojjechaa hin jiru jechuu dandeessa. Duratti waggaa kana waggaa lamaan kana irra hojjechaa irraa nyaanni isaanii baay'ee ol ka'e. Baay'ee ol ka'eera. Ayyee. Warreen hanqaaquu warra indaanqoo bitatuuf fi warra qalatuuf baay'ee baay'eessadee yaadaan akka kootti baay'ee baay'eessa. Ayyee egaa ati mee amma lukkuu meeqa qabda manaati erga horsiista ta'e lukkuu meeqa qabda? An amma lukkuun ani walirraa kutiisa illee hin qabu bakkee adda addaatti illee raabsaan jira isaan xixiqqaa bakka isaan kana naannoodhuma keenyatti hin dhiyeesse isaan warreen qalmaataa fi warra buuphaaf ga'an kana naannoodhuma keenyatti raabsaa jira. Naannoodhuma gabaadhuma naannoo keenyaatti raabsaan jira amma isaan kana. Guddaa galatoomi gabaa gaarii ayyaana gaarii siif haa ta'u. Eshi walumaan nuuf haa ta'u kana yaada jiru nuuf ilaaluun keessan baay'ee baay'eessa galatoomaa isiniin jedha. Gabaan indaanqoo baay'ee gadi kufaadha bara. Gadi bu'ee gabaan indaanqoo? Mee ati indaanqoolii kana manaa fiddee moo yookiin immoo bittee fidde? Annan daldala. Kanaafuu maal fakkaata waa irraa argattu moo yookiin immoo xiqqoo ishii waan si nyaatutti fakkaatan haala gabaa laaltu? Haalli gabaa sababa shunkurtii waddadee fi baay'ee gadi bu'ee jira amma argachuu hin dandeenyu natti fakkaata. Baay'ee taffaama miti.
Okay, yeroo dubbattutti gabaan shunkurtii waan baay'ee dabaleedhaa fi namni lukkuu bituuf baay'ee fedhan qabu waan jettu fakkaata. Sababii kanaaf yookiin immoo gatiin handaaqoo gadi bu'eedha jetta. Waan namni lukkuu bitatee hin qalanne sitti fakkaata moo shunkurtumti waan dabaleedhaa fi namni foon nyaachuu dhiisettee yaadda? Sababa saayitii fi shunkurtii waddadeef ani akkan yaadutti namni bitatee nyaata kan jedhu shakkiin of keessaa qaba. Maaliifi zayitiidha shunkurtiidha baay'ee waddadee jira dhadhaan illee akkasuma waddadee jira wantoonni kun immoo keessaadha waan ta'an inni foon lukkuugaa. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya amma immoo gabaa seenuudhaan gabaa buuphaa isin daawwachiisaa jirra. Namoonni buuphaa bitaa jiru asitti illeeyyuu kallattiimaan waan gabaa keessa jiru isin daawwachiisna nu hordofaa. Egaa amma gabaa keessa jirra. Gabaa shunkurtaa itti argamna jechaadha. Shunkurtoota bitaa jiru. Akkasumas immoo namoota gaaffii deebisanii gaafannee isiniif dhiyeessina. Gabaan shunkurtii meeqadha shunkurtiin kiiloon tokko? Shunkurtiin kiiloon tokko birrii 50dha. Okay, kiiloo tokko birrii 50. Eeshi gabaa baranaa barreen gaddannaa ol bukkee qabdanii ilaaltan maal fakkaata gabaa shunkurtii? Isa baranaa caalaa. Barana dabaree jira jechuudha. Isa darbe hin jiru ture barana immoo jira. Shunkurtiin barana waan jiruudhaaf gadi bu'eera jechuudha. Hayyee ulfaadhaa gabaa gaarii.